Assalaamu alaykum akkam nagaa jirtanii bakkuma jirtanitti nagaa rabbii keenyaaf jiraadhaa isiniin jechaa kunoo amma akka argaa jirtan qubee dubbachiiftuu gara gubbaa kaa'ee jira qubee dubbifamaa gara gamanaa kaa'ee jira qubee dachaa dubbachiistuu fuuldura kaa'ee jira kunoo akkuma argaa jirtanii kanaafuu barnoonni inni kun warroota qubee afaan Oromoo baratanii jiran akkamitti jechoota akka itti ijaarru jechaadha kan walumaan barannu jecha. Kanaafuu dubbifamaa fi dubbachiiftuu kana qubee dachaa walitti hiinee har'a jechoota gabaabaa 10 barreessina. Jechoota dheeraa 10 barreessina. Baranna jechaadha. Akkasuma immoo jechoota jabaa 10 baranna. Sanbooda immoo jechoota dachaa of keessaa qaban 10 barannaa jecha. Isin qalbii keessan, ija keessan, gurra keessan, xiyyeeffannoo keessaniin as kennitanii yoo sirriitti qalbiin caqastan ni barattan ni hubattanii jecha. Amma jechoota laafaa gabaabaa barreessina jecha. Jechoota laafaa gabaabaa. Kanaafuu kaa tokkoffaarra jiru qubee dubbachiiftuutiin eegalee jira jechaadha. Qubee dubbachiistuutiinis, qubee dachaatiinis, qubee dubbifamaanis jalqaba eegaluu ni dandeenya. Garuu garaagarummaan isaanii qubee dubbachiistuun ofumaa dubbachiistuu waan ta'eefuu dubbatee eegala. Inni kaan garuu hin dubbatu haga dubbachiistuu isaan fuuldura keessanitti jechaadha. Kanaafuu jechoota 10 kan laafaa gabaabaa ta'an kana dubbifnaayyee waliin ijaarracha akkamitti akka ijaarre qalama itti mareefas agarsiisa jecha. Kanaafuu ka jalqabaa qubee dubbachiiftuu A fudhannee jirraa. A dubbachiistuu keessaa fidannee waan ta'eef aan ofumaan ni dubbataa A jedha. Itti aansinee qubee dubbifamaa keessa sheennee qubee laa fidannee jirra jechaadha. Kanaafuu aanii fi laa walitti maal ta'a? Al jedha jecha. Laan kun akka nu dubbatuuf dubbachiiftuu biraa fiduu fi dirqama jecha. Kanaafuu fuulduratti A finnee jirra jecha. Dubbachiiftuu A finnee jirra. Kanaafuu maal jedha? Ala jedha. Osoo I finnee raannee hoo maal jedha ture? Alii jedhe ture jecha. Kanaafuu qubee dubbachiiftuu dubbifamaan ni jijjiira jecha. Dubbifamaan dubbachiiftuu malee hin dubbatu. Kanaafuu ala jenneeti dubbifamaa aadhaan ala jennee dubbifanne. Kan lammaffaarra jiru immoo qubee baadhaa. Baa kanuma dubbifamaa jalqabaarraa eegaleenii akkasiniifis galuu jechaadha. Kanaafuu itti aansee qubee dubbachiiftuu A fidadheen jira walitti ba jedha jecha. Kanaafuu amma immoo itti aansee qubee raa barreesseen jira jechaadha. Raa kan dubbifamaa keessaa fidadhee kunoo bar jedha jechaadha. Bar raan akka nu dubbatuuf maal gochuu qabna? Qubee dubbachiistuu fiduu qabna jecha. Fuulduratti hammuu finne maal ta'a? Bara ta'a jecha. Kan lammaffaa bara jecha bara jedhu barreeffanne jechaadha. Gabaabinaan gabaabaa laafaa jedhama jecha. Ka sadaffaa immoo qubee caa kanuma lammaffaarra jiru achi jalqaba dubbifamaa irraa jechaadha. Caa fidadheen jira dubbifamaa caa fidadheen jira. Yeroo barreeffama takka dura barreessinu qubee guddaan eegalla jedheen jira. Kanaafuu qubeen xixiqqaa fuuldura jira. Qubeen gurguddaa immoo ka duubaan jiru jecha. Kanaafuu caa kanatti aansinee qubee dubbachiiftuu I xiqqaa fidannee jirra. Cii jedha walitti. Ammasitti aansinee qubee dubbifamaa keessaa taa xiqqaa fidannee jirra. Cit jedha cit. Taan akka nu dubbatu dubbachiiftuu itti fidachuu qabna ture jechaadha. Kanaafuu qubee dubbachiiftuu E fidannee jirra jechaadha. Walitti maal ta'a? Ciite jedha jecha. Ciite. Gara afuraffaatti yoo ceene immoo amma immoo jalqabarraa qubee dubbifamaa daa fidannee jirra. Itti aansinee qubee dubbachiiftuu I fidannee jira akka daan kun nu dubbatu walitti D jedha jecha. Saniin boodatti aansuudhaan qubee dubbifamaa keessaa baa fidannee jirra. Dib jennee qubee dubbachiiftuu akka baan nu dubbatuuf E fidannee jirra. Dibe. Akkasani. Ka shanaffaa immoo qubee dubbachiiftuudhaan eegallee jirra. E jedha. Itti aansinee qubee dubbifamaa keessaa laa finnee jirra. El jedha. Ammallee irra deebiidhaan qubee dubbifamaa maa finnee jirra. Dubbifamaa lama maaliif wal bira ta'a?
dubbifamaan lama yoo wal bira ta'e ammaa ni jabeessaa, ammaa dubbifamaan tokko liqimsamuu qabaa jecha. Kana hubadhaa ilaali. Dubbifamaan lama yoo wal bira ta'e ammaa dubbifamaa isa tokko ajjeestee ishii tokko qofa dubbiftaa, amma ammoo ni jabeessite jecha. Fakkeenyaaf yoo jabeessuu isoo amma baa lama ta'ee raate abbaa jedha. Garuu inni kun qubeen dubbifamaa kun laa fi maa wal bira dhufeera. Jidduu isaanii dubbachiistuu hin jirtu. Kanaafuu laa ajjeesuu yookaan liqimsuu qabda laa jecha. Maaliif dubbifamaan qabu dubbachiiftuun qabu laan yoo dubbachiiftuu argate malee dubbachuu hin danda'u. Kanaafuu jenne jecha. Maan akka nu dubbatu qubee itti fuulduratti barreeffannee jirra. Elmi jenna. Elmi. Qubeen dubbachiiftuu lama ka wal fakkaatu yoo wal bira dhufe ni dheerata fuulduratti ka barraa jechaadha. Garuu qubeen dubbachiiftuu garaagaraa lama yoo walitti dhufe kun afaan Oromoo miti jecha. Yoo maal ta'e malee yoo hudhaa qabaate malee. San immoo isin barsiisa jechaadha. Akkuma gara fuulduraatti isin barsiisa. Yoo hudhaa qabaate malee dubbachiiftuu lama wal bira hin dhufu ka garaagara ta'e ka waliif fakkaan. Fakkeenyaaf E fi I yoo waliif fidde hin dubbatu jecha afaan Oromoo keessatti. Seerri afaan Oromoo keessatti hudhaa yoo qabaate bichaa dubbata. Hudhaa sun maal akka ta'e immoo inshaallah isin barsiisa waan ta'eef. Ammaaf garuma barnoota keenya deebina. Ka jahaffaatti ceenee jirra. Jahaffaa qubee jalqabaa faa guddaa fidannee jirratti. Ansinee qubee dubbachiistuu I xiqqoo fidannee jirra. Fi jedhee daa xiqqoo fidannee jirra. Qubee dubbifamaa keessaa jechaadha. Fid jedhee fid. Daan kun akka nu dubbatuuf dubbachiiftuu tokko fudhachuun dirqama jecha. Kanaafuu fiidi jedha jecha. Itti aansuudhaan ka torbaffaa gaa guddaa fidannee jirra. Dubbachiiftuu oo fidannee jirra. Walitti goo jedha jechaadha. Inni gaan dubbifamaa keessaa fudhannee akkasiin galu. Itti aansuudhaan laa fidannee itti aansinee aa fidannee jirra jechaadha. Goola jecha. Qalama kana dubbachiistuu keessatti yoo marame yookaan ammoo dubbachiiftuudha jechaadha. Kanaafuu dubbachiiftuun gara gubbaa jirti waan ta'eef akka kanaan hubattan. Sagaleen natti dheerataa dhufaa jira waan ta'eef. Okay. Ka saddeetaffaarra jiru immoo gola jennee jira jecha. Ka torbaffaati. Ka saddeetaffaa qubee haa guddaa fidannee jira. Jalqaba qubee guddaan eegalla jennee jirra waan ta'eef. Itti aansuudhaan qubee xiqqaa dubbachiiftuu xiqqaa fidannee hii jedha. Haan kun hii jedhee nu dubbatee dubbifamaa keessaa deebinee irraa fidannee jirra. Hir jedhaa. Itti aansuudhaan qubee dubbachiiftuu ii fidannee jirra. Kanaafuu hiri jedha jecha. Ka sagalaffaa immoo iidhaa. Itti aansinee iigaa dubbachiiftuu keessaa fidannee itti aansinee jaadhaa. Ija. Ka kudhanaffaa immoo jalqaba jaa fidannee jira dubbifamaa keessaa. Itti aansinee dubbachiistuu itti aansinee jaa jedha jechaadha. Dubbifamaa laa fidannee jirra. Laatti aansinee dubbachiistuu fidannee jira jechaadha. Jaalaa jedha jecha. Kanaafuu guyyaarraa xiqqoo takka sagaleen natti dheeratee barnoota isa kaan kutaa sadaffaarra jecha kutaa lammaffaa kana jechoota dheeraa jechoota akkatti jabeessinu kana hundallee qabadheen isinii dhufaa. Haga isiniif nagaannaa jiraadha.